Gareen faashist Abiy Ahmed daa'imman umuriin isaanii waraanaaf hin geenye waraanatti hiriirsisuun yakka waraanaa raawwachaa jira. Boojamtoonni garee faashistii kana akka jedhanittis dargaggoonni Itoophiyaa waraana isaan hin ilaallannetti seenuun dhiigni isaanii dhiiga saree ta'uun dhumaa jiru jechuun ibsanii jiru. Tuji Adamu meetiin jaamaa bakki nuti dhufee Harargee ba'aa aanaa Qarsaa magaalaa Laangeerraan dhufe Oromiin kan koo waggaa 17. Numraa Muhammad Nanjaanii aanaa Doobbaa Raddaa Dirree Nagaa kan taqabbanaat irraa hin dhufe umrii kiyya waggaa 16 8 baradha. Daar irratti daar guyyaa 12 irratti lola gallee jira lola keessa bakka namni baay'een nu biraa dhumtee hiriyoonni keenya baay'een nu biraa dhume jechuudha. Kabbadaa qalbeessan jedhama kan hani irraa dhufe aanaa Ambootirraa. Naani ijoollee 35 taanee humnaan kan dhufne ijoollee 35 keessaa kan dilii ta'e ana bichaa tafee jechuudha as keessatti waraana kana keessatti. Gareen faashist Abiy Ahmed dargaggoota waraanatti hiriirsisuun irbaata rasaasaa taasisaa jiru kana qaamni hawaasaa hunduu falmuu fi umurii aangoo isaa gabaabsuun sirna cunqursaa kana balleessuu qaba jechuun boojamtoonni kunneen dubbatan. Natti mana waraanaa kan galle jeetiin akka yaada kiyyatti akka namnummaan mana waraanaa galle goddanyoonni kiyyalleen jechuudha. Abiyyitti kan gurguratan nuyin hammaraariidha. Hammaraariin nuyin ijoollee homaan beekne ijoolleen maan hiyyeessaa fidee hitti naqeet ofiisaatti duubaan bahee bade. Reedoo cufatee ofiisaatti duubaan bahee bade. Ijoolleen Oromoo garuu kana hin beektu. Onneedhaan hoo'atteetti nam'itee dhumaa jirti. Kanaaf akka isaan waraana kana keessa dhufan hin barbaadu jechuudhaani. Abiy Ahmed maqaa fi qabsoo qeerroo fi qarree Oromoon aangootti bahuun ilmaan Oromoo cunqursaa jira kan jedhan boojamtoonni kunneen uummanni Oromoo sirna kana irraa akka bilisoomuuf qeerroo fi qarreen Oromoo waraana bilisummaa Oromootti makamuun qabsoo isaanii taasisuu akka qabanii fi boojamtoonni harka humna waraanaa Tigraay argamanis carraa argannaan fedhii waraana bilisummaa Oromootti makamuu akka qaban ibsanii jiru. Mootummaan kun Abiy jechuun nafxanyaadha. Bakka beekama diqaalaadhaan. Nuyi nu gurguree ka'eet dhiiga keenyaan dallaalaa jira taa'eet. Nuti kanaan booda waa tokko waan isa bira dhaquun barbaachisu qaba. Yoo nu danda'ama ta'e ani dhiiga kootiin uummanni koo nagaan bulu barbaada. Uummata biraatiif dhaabbadhee du'uura uummata kootiif dhaabbadhee adda du'uunaa wayya. Maaliif uummanni koo akka dukkana keessaa ifatti waan barbaaduuf ani gara isaaniitti akka isaan fudhatan hin barbaadu. Boojamtoonni kunneen booji'amuun harka humna waraanaa Tigraay erga seenanii booda kunuunsi taasifamaa fi jiraachuu ibsuun dargaggoonni adda waraanaatti argaman harka isaanii humna waraanaa Tigraayitti akka kennaniif waamicha isaanii taasisanii jiru. Tigraay akka jedhanii miti bakka uummanni isaa kun afaanii fuudhee afaan nu kaa'aa jira. Uffata dhabdan immoo isinitti qorreedhee ofirraa fuudhee nu uwwisaa jira. Nu gochaara waan hunda karaa hundaan nu gargaaraa jira waan ta'eef karaa nagaa akka harka isaanii gara wattadda Tigraayitti kennatan nan barbaada. Uummanni Tigraay akka duraanatti himanii miti akka yeroo sabsabaa teenyus uummanni Tigraay yoo si qaban si ajjeesan bakka si gaddalan jedhanii bakka nutti himanii miti uummanni Tigraay baay'ee nu gammachiiseera.